Igaayyuu walirraatii maal baratu warroonni lammii biraa gaafa Oromoo gaafa akkas godhu gaafa badii hamma kana walirratti dalagnu maal baratu walirraatii maal jedhu saba keenya warroonni Amaaraa warroonni Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoota hedduutu jira. Kana keessaa immoo Oromoon Itoophiyaadhaaf fakkeenya guddaa akka ta'utti beekama. Oromoon gaarummaa isaa danuudha jedhee haasa'amaa ture kaleessa hin gadda. Oromoon arjaadha jedhee haasa'amaa ture. Har'aa'u maaltu dhufeeti qomoon tokko namni afaan walii dubbachuu danda'u, namni eenyummaa walii beekuu danda'u, namni dubbatee wal hubachuu danda'u. Akkamitti akkas wal godhaa biyya ormaa keessa taa'ee, biyya namaa keessa taa'ee. Gaafa ati akkana na gootu, gaafa ani immoo siin akkana si godhu, warri lammiin biraa, warri kaleessa diina Oromoo ta'an, warri kaleessa Oromoo lolaa jiran. Maalaa jedhanii bareedaadhaa kun. Ilmi namaa akka Minilik koo akka ijoolleen Arsii fi ijoolleen Harargee wal gochaa jiran kana jechuudha dhugaa dubbachuuf. Minilik Oromoo akkanan gooneeni. Oromoo akkanan goone Minilik. Addunyaa eebbisaa addunyaa jechuudha. Lafarra gottoota ni ajjeese Miniliktu. Sababiin inni biyya isaatiif dhaabbateef. Har'ammoo ijoolleen keenya Arsii jedhee Harargee jedhee akkasitti ilma namaa dhagaatti fe'anii dhagaa gubbaa kaanii akkatti ilma namaatti taphachaa jiru. Dhugaa Rabbii. Kun gaarummaan isaa gaariidha. Maaliif otoo dubbanne wal dhaggeessifnu otoo dubbanne afaan walii dhageenyu akkamitti wal hubachuu dadhabna nuti? Osoo aadaa fi eenyummaa walii beeknu maal taanee wal hubachuu dadhabna nuti? Yesuus. Dubbiin gara kamitti akka deemaa jiru nama ajaa'iba. Dhugaa Rabbii. Wanta akkasii fokkisaadha. Tasumaa ta'ees hin beeku. Wanti batalee bara kana keessa dhufee bakka baay'ee ajaa'ibaadha. Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti namni ati Arsii, ati Shawaa, ati Wallagga, ati Waaliidha jedhee kanaan dura beektota danuutu jira. Hayyoota danuutu jira. Qabsaa'aan Oromoo danuu isaaniitu jira. Kan lubbuu isaanii dabarsanii kennan. Hacaaluun kan du'e hamboo qofaaf miti kan lubbuu isaa dabarsee of kenna. Yookiin Shawaa lixaa qofaaf miti. Oromoo muluuf. Akkasuma Jeneraal Taaddasaa Birruu kan du'e Oromoo qofaaf miti. Yookiin immoo Salaalee qofaaf miti kan inni du'e. Oromoo muluuf. Har'ammoo isheen kun warra nyaattee hin quufne, warra dubbattee hin dhaggeessifne, warra waamtee waliin dhaggeessifneetu Arsii jettee Harargee jettee akkana wal gootiin har'a badaasaatti wal baate. Nagaa kollee hin daganne. Dhugaa baay'ee na aarse'ani Yesuus baay'ee tokko. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota asii kan gindoo. Bakka jirtanitti nageenyi faraaru Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani haadhuuf baga nagaa dhuftan. Ay nagaa kooti. Isinis akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Tole egaa yoo viidiyoon kun isin tole laayik gochuun jalqabaa. Akkasuma immoo warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'aa. Egaa viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufee jira. Baay'ee na aarse. Gochi ijoolleen keenya walirratti raawwachaa jiran keessattuu biyya ormaa keessa ta'anii lamaan isaanii inni Arsiis dalagatee mataa isaa jijjiiruu dhufee warri Harargees dalagatanii mataa isaanii jijjiiruu dhufanii akkasuma Oromoon kutaa 11 martuu jijjiirri mataa isaanii jijjiiruuf kan isaan gara biyya kanaatti imaanan yookaan gara biyya kanaatti godaanan malee asitti ati Arsiidha, ati Harargee, ati Shawaadha, ati Wallagga jechuudhaan ni ture. Gootota miidiyaa irraa wallaa dadhabne. Gootota miidiyaa irraa dadhabne. Warra afaaniin tokkosu. Warra amma dubartii lola keessa jirtu beektu, dubartii lola keessa jirtu isa kanattis batat jetti, isa kanattis batat jetteetu gidduutti maal gooti dhaqxee dhiira jagna tokko galaafatti. Maa hin baaftu ofiishii. Garuu gootota miidiyaa kanarraa warra tiiktookii irraa ani goota. Ana tiiktookii gubbaa taa'ee tokkosa jedhan. Warra feesbuukii gubbaa taa'anii afaanii lafaa oolan. Warra akkasii dadhabne nuti.
nuti Oromoon wal dhukkubsina moo waliif dhukkubsana? Keessattuu biyya kana keessa gaafa jirru maaltu gandummaan nu qochise? Maaliif? Nuti ko biyya kana keessatti Amaarris, Tigireenis, Oromoonis tokkoon laalamna malee namni ati Amaaradha, namni ati immoo Oromoodha. Namni namaa ijoolleen jiru biyya kana keessatti osoo beekanii biyya kana keessatti tokkummaa isaanii jabeeffatanii aadaa isaanii ibsatanii safuu isaanii beekatanii akka kanatti jiraachuu qabu malee biyya namaa keessatti wal fidanii gaafa isaan biyya namaa keessatti akkas wal godhan warri biyya kanaa unummaan haa godhan. Eenyumee kan tuqee kaasaa jiru fakkeenyaaf otoo namni tokko as keessatti miidhama ta'e akkamitti dubbachuu dandeenya? Eenyutti dubbata? Sababni isaayyuu nutu akkas wal gochaa jirra. Akkamitti halagaa yookaan orma duubaa nutti dhufe ofirraa lollee dhorkuu dandeenya nuti? Maaf akkas ta'e lammiin keenya? Maaliif dabarsee wal kennaa jira? Baay'ee nama gaddisiisa. Sanuu maal godhu? Peejjii TikTok irratti baasanii ilma dhiiraa qullaarraa baasanii mukaa soolee Yesus. Arabismaa. Bakka gootota TikTok irraa dadhabne. Gootota TikTok irraa dadhabne dhugaa waaqa. Warra TikTok irra taa'ee ilma namaatti haasa'aa jiru. Warra TikTok irra taa'ee intala namaatti haasa'aa jiru. Dhugaa Rabbii. Amma tokko maal godhu kaleessa jechuudha. TikTok irratti baasanii reeban irratti, handabaddaban irratti maal godhu? Mukaa soolee hudduu isaatti soolee muka godhu. Maaf barbaachise kun? Nama taanee osoo jirru namummaa osoo qabnu maaliif barbaachise kun? Maaf akkasitti dabarsinee halagaatti wal kennuu maaf nu barbaachise Oromoo gidduutti? Maaliif kun? Maal taayoo wal dhageenya? Maal taayoo safuu beeku? Maal ta'a gadaa siisteemii jira? Oromoon safuu qaba, Oromoon duudhaa qaba jedhamee haasaa maamii gisee kaan. Maal taayoo hubanne? Afaan walii yoo beekna dubbannee wal dhageessisuu dandeenya. Maaliif akkasitti dabarsinee wallaannaa? Maaliif barbaachise akkasitti dabarsinee wallaannu? Gaafa nuti akkana wal goonu halagaan immoo hammam karaa haa baafatu irratti. Mee ilaalaa as keessatti biyyoota garaagaraa Dubaayis haa ta'u Saawudis biyyoota ijoolleen keenya jiran keessatti Amaarri yookiin warroonni kaan ijoollee keenya takkaa miidhanii beekan. Yeroo tokko bichaa Paakistaaniitu mucaa Oromoo sun rukuteen kanatti mucaarsii rukute. Malee miidhanii beekan. Garuu immoo lola marsaa addunyaa sadaffaa kaasaa jiru Arsii fi Harargee. Gizee meeqaffaadha wanti kun kan ta'aa jiru? Maaliif akkas ta'uu barbaachise? Maali yoo uumaa keenya sodaanne? Maal wal finnee dhumnee biyya ormaa keessatti bakka eenyuutu nu barmachuu hin dandeenye keessatti maaf akkana wal goonaa? Please waan akkasii dhiisaa. Warri shamarranis arraba keessanis billaa qara lamaa fakkaatu baattanii jechuudha. Warri Arsiis warri Harargees TikTok irratti baatanii haasa'ina. Kuni jagnummaa miti. Oduudha malee. Oduu nadheen isa mandaraa keessaati malee kun jagnummaa miti. Dhiirri TikTokii fi sooshaal miidiyaa gubbaa taa'ee tokko sun dhiira miti kun. Ka akkasii miti dhiirri. Dhiirri ka akka hin beektaa dhiira nuti beeknu warra biyya isaa dhaabbatu. Warra uffatee hidhatee lolu. Warra Oromoo irraa diina lolu. Isaan kana dhiirri malee warra TikTokii gubbaa taa'ee afaan banaa oolu miti dhiirri. Ka akkasii miti dhiirri. Sanummoo as bahanii ani Arsiidha ani Harargeedha hundi ishee. Maal taatu iddoo tokkotti itti qabsiisanii fixanii warroota akkas godhan.
walumaa galatti maal isin jechuun barbaada seetan warri uumaa keessa sodaattan warri of gararraatti uumaa keessa ilaaltan kaayyoodhaaf manaa baatan hojjetattanii jijjiiramuuf akkasuma maatii keessa jijjiiruuf manaa baatan waa'ee gandummaa keessa bifitsum keessan gadiina hargeste arsiste shawaste eessaste keessan gadiina sababni isaayyuu oromoon tokko bakka kanaaf wanna barbaadillee osoo ta'e keessan gadiina keessattuu shamarran qoloo keessan urguftaa hin bahii waa'ee gandummaatiif TikTok irratti taa'ii gadi hojjedhu wanta gootoo dhabde isaatii sun xaxadhuurafi maaltu waa'ee gandummaatiif TikTok irratti qoloo si afaarsiisaanii beekteellee dubbattu akkatti dubbattu illee beektu akkamiin haasaa mallee jetteellee yaaddu taasuma waan taane haasofti TikTok irratti barbaade walumaa galatti dhimmi kun ammas tokkoon tokko kan inni furmaata argachuu danda'u yoo jiraate karaa abbootii gadaati. Abbootiin gadaa Oromiyaa keessa jirtan kutaadhaan osoo hin taane abbootiin gadaa teessanii rakkoo uummata kana lamaanii wanta akkanatti isaan wal lolchiisu laaluun dirqama keessan. Sababni isaayyuu hiyyeessi homaa beekne miskiinni bahee iddoo kanatti sababii arsii ta'eef sababii harargee ta'eef miidhamaa jira du'aa jira balleessee miti. Kun immoo waan barbaadisoo ta'e illee wanti akkasiin barbaachisus godhamuus hin qabu. Beekaa miti warra akkasii warra kaayyoon qabne warra kaayyoo manaa baaliif hin beekne warra kaleessa haadhaaf abbaa manatti rakkisan warra kaleessa haadhaaf abbaa boochisantu har'a dhufee gola ormaa keessatti wal boochisaa jira. Jiroo danuun isaanii TikTokii kana gubbaa ta'anii kan namoota baay'ee araarsaa oolan kan rakkataa gargaaraa oolan arsii keessas harargee keessas kutaa 11 keessayyuu jiru baay'een isaanii ka akkasii miti isaanii beektota jira. Kanaaf abbootiin gadaa abbootiin amantii rakkoo uummata kana lamaan gidduu jiru yeroo gabaabaa keessatti ilaaltanii furmaata gochuun isinirraa eegama. Sababni isaa haala kanaan itti yoo fufee wanti kuni kutaa kana lamaan miti kutaa 11 muluutu wal dhaba. Nuti immoo tokko hin taanu yoo ta'e Oromoon tokko hin ta'u yoo ta'e akkamitti Amaara lolee ofirraa deemsuu danda'a? Akkamitti diina duubaan dhufe lolee ofirraa deemsuu danda'a? Tokkummaan nu barbaachisa. Afaan walii beekna. Wal dhaga'uun nu barbaachisa. Aadaa walii beekna. Walii kabajuun nu barbaachisa. Wal jaalachuun nu barbaachisa. Nu gidduutti jaalalli hin jiru taanaan diinni gaafa sana qaawwaa argatee jireenya keenya hundumaa borcuu kan danda'u. Yookaan akka feetetti dhiiras ta'e shamarran karaa barbaadeen ijoollee keenyatti taphachuu danda'a. Sababni isaayyuu ofiifuu waliin hin ilaalu waan jedhaniif. Kanaaf bilis yeroo gabaabaa keessatti amantiin warroonni gadaa sisteemis taanaan warroonni amantaa biraas taanaan dhimma kana irratti daftanii furmaata gochuu qabdu. Bakka ilmoon haadha hiyyeessaa hojjetatee haa galu warri quufaan garuu akka fedhan walaa godhan. Har'a ilmoo haadha hiyyeessaa karaatti baasanii dhagaarra kaahanii muka akkanatti godhanii wanta akkasiin barbaachisu. Waan irratti wal gahan hin qaban. Inni kaanuu anatu bulchaa irratti wal lolu. Maal irratti wal gahan isaa? Rakkoon isaanii yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu qaban. Aga kana hin taanetti garuu ammas ijoolleen akkatti hojjetattee galtu baay'ee rakkisaadha. Akkasuma immoo warroota nagaa ta'anii mana keessatti hojjetatan balaa hin taane biyya kana keessatti saaxiluuf jiru waan ta'eef. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti wanti kun furmaata argachuu qaba akka kootti. Kanaaf iyyuu please ijoolleen keenyi bakka jirtanitti warri Harargees warri Arsiis of eeggannoo cimaa taasisaa. Akka argitan qophaa keessan baatanii illee hin galina. Maaliif haalichi baay'ee ulfaateera. Hamma kun akkas wal gochaa gubbaa jiru waan ta'eef. Kanaafuu keessattuu immoo ijoollumti kutaa 11 keessan hundumti keessanuu garaa keessa walitti himatina bakka akkatti nama faana jiraattu hin jiru waan ta'eef. Innaa viidiyoon kun yoo isin tole laayik gochuun jammaraa dhaamsa koo sheer godhaa biraan nagaa.